jirutti jadi kan itti mul'ate rabbi si badhaase nama jaalala dhugaa siif qabu jechuudha. Jaarsa akkanatti siif namaaf yaadu dhugaa dubbachuudhaafina mana hidhaa keessatti nan rakkadhaa jedhee osoo ofii isaati dhiphachuu hin taane jaartii kooti nan gargar baha jedheeti kan inni boo'aa ture jechuudha. Rabbiin jaalala keessan fiixa isiniif haa baasu hanga dhumaatitti umurii dheeraadhaa fayyaa argadhaan isaanii jechuu jaaladha jechuudha asumaanii. Ashama harka fuunee hordoftoota masiyaarsituu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kana faaraa taate subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koos taatan hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin walitti deebinu maal fiddee dhufte yoo jettani viidiyoo baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadheetii dhufee jechuudha. Egaa wanti yeroo baay'ee kara dhiirotaanis kara shamarraniitis miidhamuun akkuma ta'etti kan jirudha. Garuu obboleettii keenya kana kan ishee adda godhu yoo jiraate jechuudha. Dubartiin kun dandeettii dhageettii hin qabdu dubbachuullee akkasuma milikitaan dubbatti jechuudha malee akkasuma barreeffamaan dubbatti malee dubbachuu hin dandeessu dhageettii irratti illee akkas rakkoo qabdi jechuudha. Namni tuni nama jireenya jettee yookiin gaa'ela dhaabbatteeti kan jirtu. Namni kun akkanatti fakkaatutti dubartiin kun mana qabdi. Mana ishee san keessa kan waliin jiraachaa ture jechuudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatudha. Namni yaa'u qaama guutuu uumamtee haa ta'u malee garuu dhageettii irrattii fi dubbachuu irratti rakkoo qabdi. Akka garaa isheetitti waan barbaadde san dubbatteetu baafachuu hin dandeessu jechuudha. Osoo haala kanaan jirtu namni kun dubartii biroo manatti irratti fide jechuudha. Isheen gadda haadha ishee irra jirti jechuudha. Haati ishee boqotti akkuma footoo irratti argitan uffata gurraacha uffatteetidha kan jirtu. Bakka ishee kanatti illee kan argame obboleessa isheeti. Isheen gadda kana irra osoo jirtu abbaa manaa isheeti kan jedhame garuu dubartii biroo waliin mana isaa keessatti yookiin mana ishee keessatti osoo inni amaaggatu kan qabame kaameraadhaan jechuudha. Waan shakkii qabduuf nama kana intani gochuu dandeesse kaameraadhaan hordofuu eegalte jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf namni yoo jaalalaan hin ta'in osoo namatti illee dhiyaachuu baatee bareeda jechuudha. Keessattuu namni gadda irra ta'ee yeroo isheen gadda keessa jirtutti yeroo isheen dhiphina keessa jirtutti yeroo haati ishee boqattee isheen gadda keessa jirtutti inni gammachuun maali akka isatti dhagahameetu dubartii biroo mana ishee keessatti alatti illee osoo ta'e haa ta'u mana ishee keessatti fideetu dubartii kana waliin yeroo inni amaaggatuudha kan isheen qabdi jechuudha. Kanaaf ishee kana dhiisee ishee kaan waliin yookiin ishee amma manatti fidee shummaama maal jedhuun kanaan jechuudha. Ishee manatti fideetu isheen sunis waan irraa beektu hin jiru na fuudha jetteetu isheen kan isa jaalatte jechuudha. Akka inni haadha manaa qabu isheen kun hin beektu. Gocha kana kan waliin raawwatu garuu mana isaa mana dubartii yookiin haadha manaa isaa duraa keessatti jechuudha. Manni kun kan haadha isaa yookiin maatii isaa akka ta'edha kan isheetti hime malee manni kun akka kan haadha manaa isaa ta'e itti himne jechuudha. Dubartiin kun obboleettii ishee waliin jiraachaa turte dura osoo isaa walitti hin dabalamin dura obboleettii ishee baastetu mana san keessaa baastetu isa waliin kaa jireenya bultiidha jettee waliin jiraachuu eegalte. Sa'aatii isheen isa waliin jiraachuu eegaltutti garuu inni gocha akkanaa kana ishee irratti raawwate jechuudha. Kana jechuun dhiironnis jiru dubartoonnis jiru garuu immoo hanga fedheeyyuu yoo ta'e namni nama akkanaa kana irratti gocha akkanaa kana raawwachuun sirriidha jedheeti hin yaadu akka nama tokkootitti jechuudha. Namni dubbatullee dubbatee baafata waan itti dhagahame san dubbatee baafata jechaan jechuudha. Osoo keessa isheetitti aartu osoo gocha isaa badaa ta'uu osoo argitu garuu akka garaa isheetitti dubbattee baafachuu hin dandeessu jechuudha. Yaa kun ka waaqayyoon hunduma keenya iyyuu gaafa nu uume tolchee nu uumee jira. Kaan akka dhaga'utti kaan akka nageenyetti kaan ija qabeessa godhee kaan akka hin qabnetti waan hundumaafuu hojii waaqaa keessa galuun hin barbaachisu. Waan uumeef hunduma isaayyuu isatu beeka jechuudha.
ta'ee immoo dhalli namaa deebi'ee haala kanaan nama kana miidhuun hedduu takka ulfaata, hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namni dhugumaan dhugaatti nu jaalata jedhanii amanuyyuu baay'ee ulfaata jechuudha. Sin jaaladha jennaanu nama kana itti siqee har'a garuu ishee waliin osoo jiru dubartii biroo fuudhuudhaaf qophii irra jira namni kun jechuudha. Isheen hin beektu yaa ta'u garuu kan namni gaafa namni namatti jijjiiramu mana tokko keessa waliin jiraatu haalli fi amalli isaa gaafa namatti jijjiiramu achirraa baruu dandeessiti isheen kan nama kana shakkiteetu milikkitaanii deebitee akka nama kana hordofaniif kan taasiste jechuudha. Yookiin dubbattee akka barbaaddetti dubbattee baafatteetu miti kan nama kana isheedhaaf hordofanii milikkitaa fi barreeffamaan kan isheen argisiisaa turte jechuudha. Kana hunda garaa jabaachuun dhala namaa irratti hin barbaachisu. Biyaansi sammuu isheetiif yaaduu qaba ture. Durumaayyuu namni kun jireenyaaf naaf hin taatu yoo jedhee kan amanu ta'e itti dhiyaachuu hin qabu ture. Erga itti dhiyaate immootu isheenis jaalattee dhageettii hin dadhabne jechuudha. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa baay'ee tokkoon gaddee akka nama badii hojjetee tokkotti illee itti hin dhagaamne yeroo obboleessi namittii kana yookiin haadha manaa isaa waliin dhufee mormu akka nama badii tokko hojjeteetti illee itti hin dhagaamne jechuudha. Waan addaatii miti yookiin ana bichaa miti kan dubartii irratti dubartii biroo waliin amaggatu jedheeti kan inni dubbate jechuudha. Badii dhinqaba yookiin haadha manaa isaa dura miidhallee jedhee hin dubbanne jechuudha. Osoo irra gahamuu baatee eessa akka inni teechisuu hedduu kaa'an hin beeku fuudhuudhaaf qophii irra jira jechuudha. Yeroo tokkotti dubartii lama dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Waa guddaan inni dhugaa isaanii baruudha, isaan dhugaa jirtu baruudha. Jireenya isaanii kan gara fuulduraatiif irraa of eeggannoo taasisan jechuudha. Osoo jarri kun lamaan iyyuu ilmoo argatanii nama kana irra baay'ee rakkoodha gara fuulduraa ijoollee isaaniiyyuu guddisuudhaaf dubartoota waliin rakkachuu danda'ani. Keessattuu kan dubbatteetii akka barbaaddetti dubbattee waan isheetti dhagahame dubbattee baafattee yoo hojiis qaxaramuu barbaadde akka barbaaddetti dubbattu san osoo hin taane kan afaaniin dubbachuu hin dandeenye tanaadhaan kan garaana nyaate jechuudha. Waa hunda caalayyuu innaa obboleewwan keenya dhiirallee dubartoota irratti eenyumaayyuu haa ta'uti dubartoonnis dhiira irratti gocha hin taane raawwachuun sirrii miti. Boru itti gaafatamna hojii har'a hojjennu kanaani har'aa fi jireenya gubbaa tanaa gammachiisuu dandeessi. Homaa nutti fakkaachuu dhabuu danda'a. Garuu hojii har'a hojjechaa jirru kanatti immoo boru karaa rabbii fuulduratti itti gaafatamna jechuudha. Gammachuun gubbaa tanaa muraasa yeroo muraasaaf jechuudha nu sobdi jechuudha. Akka homicha aannanii jechuudha. Fakkeenya homicha aannanii hoggaa arginu guutee bareedee argina jechuudha. Yeroo takka turree arginu immoo gadi bu'ee jala saniidha jechuudha. Jireenyi teenyallee akkasiidha. Tanaafiyyuu walirratti miidhaa wal geechisuun hin barbaachisu. Obboleewwan dhiiraallee gochoota akkanaa walirratti dubartoota irratti raawwattanii dubartiin waa hunda keessanii haadha manaa keessanii obboleettii keessanii haadha keessanii dubartoonnis akkasuma dhiirri abbaa keessanii abbaa manaa keessanii obboleessa keessaniidha. Deebi'anii immoo haala kanaan miidhaa walirraan gahuun hin barbaachisu jechuudha. Namni faayidaadhaaf jecha yoo namatti dhufe jireenya isaa zalaqeetaa hin qabu. Maaliif jennaan maallaqaaf nutti dhufe yookiin faayidaadhaaf nutti dhufe waan ta'eef jireenya gammachuun waliin jiraachuu hin danda'u. Jaalala dhugaati irratti garuu jireenyi isaanii hundaa'e yoo ta'e dhugumaan dhugaatti wal jaalatanii jaalala walitti fide yoo ta'e hanga fedheeyyuu yoo ta'e namni sun nama san dhiisee nama biroo irratti waan biraa hin raawwatu dhugumaan dhugaatti jaalala keessa isaati qabaaf yoo ta'e jechuudha. Kanaaf faayidaa irraa bilisa ta'aniitillee namatti dhiyaachuutu caala. Waan nama gaddisiisudha. Deebi'ee mana ishee keessa obboleessa isheetiin yeroo bahi jedhuun ana hedduu takka na ajaa'iba jechuudha. Mana fiqireenyaa kootiiti yookiin jaalallee kiyyaati bahi mana kiyya keessaa jedheen obboleessa micayyootiin jechuudha. Sa'aatii isheen itti gadda keessa jirtutti sa'aatii haati ishee boqattee uffata gurraacha ofirraan baasanne sa'aatii kanatti osoo jirtu dhukkubbii irratti dhukkubbii biroo itti dabale jechuudha. Waan hedduu takka garaa nama nyaatudha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Nama biroollee osoo ta'e haa ta'u jenna. Maaliif namni nama irratti badii raawwachuun yookiin nama miidhuun gaariidha jedhee yaadu osoo hin taane nama akkanaa kana irratti waan akkanaa kana raawwachuun baay'ee gaarii miti. Hin barbaadu yoo ta'e
walitti himanii gargar bahuun osoo jiru mana ishee keessatti sa'aatii isheen gadda keessa jirtutti gocha akkanaa namarratti raawwachuun du'aa lammaffaa nama ajjeesuu jechuudha. Kuni du'aan garaagarummaa hin qabu, nama ajjeesuu jedhama jechuudha. Kanaaf waaqayyoon libboonaa nuuf haa kennu hunduma keenyaaf faayidaadhaaf walitti dhiyaachuu irra jaalalaaf walitti dhiyaachuutu caala jechuu jaaladha jechuudha. Dhiirota keenyaaf illee waaqayyoon qalbii isiniif haa kennu, libboonaa isaaniif haa kennu. Dubartootaaf illee akkasuma. Dubartoonnis nama hin miidhan jechuu miti, kan nama miidhu dubartoonni illee hedduutu jira. Dhiironni illee akkasumattidha. Hunda osoo hin taane garuu tokko tokkodha. Dhiironnis kan tokko tokko kan namoonni gaariin waan gaarii namaa yaadan kufaatii namaa hin hawwine, miidhama namaa hin hawwine hedduutu jira. Dubartoonni illee akkasumattidha jechuudha. Kanaaf namoonni badii har'a raawwachuu dandeenya. Boruu garuu itti gaafatamuu dandeenya. Isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa baay'ee tokkoon gaddi jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Nama dhageettii qabullee osoo taate yookiin nama gurraan dhagahullee akka barbaadetti dubbatullee osoo taate gochuma irratti raawwatamee garaana nyaattu garuu nama akkanaa ta'uu isheedha.